Raajii masarati wajjin guyyaa asofnee irra bilbilaan. Bilbila isaa naa ergaa jedheen poosti godhee namni hedduun naa erganii dubbiseera. Beellama qabanneerra isa immoo Araara TV irratti na argitu yeroo gabaabatti. Okay. Yeah. Asitti immoo yaaduun qabu yoo jette I'm ready. Asitti inni si qabsiisuun ta'u. Mirga guutuu qaba. Achitti kadhannaa barbaadde moo akkan harka sirra kaasiif kadhatu barbaadde moo jechuu kooti moo harka kee ol kaaftee raajii masarratti duratti gooftaa fudhachuu barbaadde moo an just bakka isaaniitti argamee eenyumaahu wanta nama saniin jedhamaa si ture argaan ture arrabsoo fi xiqqeessa nama saniin jedhamaa ture argaan ture waan ta'eef bakka saniitti argamee isaa dubbisee inni akka nama amantiiti malee ergamaa miti yookaan immoo Yesuusii miti yookaan nama isatti amanuu miti. Barsiisaa amantii tokko akkasuma miti dee barsiisaa amantii tokko dhibba bira dheeyxee biratti argamtan. Galatoom amma waan kana takka quban qabu dhugaa akka murtii guutoo dinqisiifadhu na taasifte waan kana gabbahee nama nuti gargaaru irratti nu bira dhaabbatee tasaa himachuu dhabuun bro hedduu appreciate akkaan si godhu na goote tana quba qabaachuu dhabuu keenyaaf ammoo dhugatti silaa namni gartee maleekaa tahanii waxyiin nu taateen beeynu akkuma reefu Dr. Nuuraddiin jee waan ta'e taa dabarteef obboleessa keenya nutiitu quban qabne silaa irra guddaan keenya nuti ala boonii if beeyna mana keessa boonii miti akka Oromoo argettiin isinitti himaa jira ala boontan jaalattanuu jibbitanuu ala boontan isin ala dura bareeffattan mana keessa tana tun ammoo quba qabaachuu dhabuu kiyyarraa tun zaahira isin quba qabdanii beeka ala boonuun keessan ni jira murtii guutoonni miidhamee qabeenya inni eegaluu deemu san dura dhaabbatanii deebi'anii mana jalaa diiganii ammallee mana jalaa diiguu deeman jechuun tuni dhugaa shook nama gooti mana biyyatti ijaaruun hagamta akka taate amma namni ni beeka tanaaf ammoo ani ni beeytan sheekhi Shariif as gubbaa jiru tokko isaan sodaadhu sheekaa roobee namicha hantuuta keessaa fi gubbaanillee fokkotu san amantii takka wakkalunni islaamummaa si wakkalu nama takka wakkalu anfariiraa fuularraa mul'atu online kana gubbaa hoggaa deemu bakka deemurraa anfariiraa irraa mul'atu hantuuticha san akkatti firraa qaban ni beeyna nutu hantuuta keessaa fi gubbaan hin bareedne bakka deemutti arraba nama barra abiyyi harka fuudhee osoo harka kana firraa murachuu hayyadhe shayiticha du'e shee muftiidha maal jee rabbi rahmata si haa godhu hin jooyinaan akkana sila cinaa dhufanii fuula hantuuta san keessa dhawanii sigale hantuutittiin bulook na gootee waa dalagaa jirti ani siifin taashee kaaroobe murtii fi mitiyu amantuma islaamaa balleessu jirta waliif teenya naafeeti amman haasa'u garuu waa'ee keeti tanaaf jara keenya miira keessa nama nayti wanni kanaa dargaggoo biraallee miira keessa nayti hadaraa yoo hamtuu tiyya agartan ana malee amantii tiyyaa miti amantiin harka muraa jettu amantiin ajjeesaa jettu amantii islaamaa ozoon ta'in yaada sheekaniiti aidiyaadha amantiin islaamaa kanarraa qulqulluudha quba qabaadha amantiin islaamaa kadha beer gargaaruu harakkate rakkoo baasuu saree bishaan obaasuuf jannata nama nayti amantiin islaamaa nama dhiisi saree bineensa bishaan obaasuuf jannatatti seenta amantiin sila akka sheekaa roobee taate ani gaazarra naqeetiin dhab godhee guba ture garuu inni waan inni deemu jiruun amantii ozoon ta'in waan haakaamonni eega nabi Muhammad du'a maddi balama booda katabataniin deemaa jira antara isriifiin ima dhageeffadha wallahi amantii miti amantiin islaamaa isii gartee waquulu linnaasi husnaa jecha gaarii namaan ja'a jettu amantiin islaamaa isii yoo nama ajjeefte addunyaa guututti akka ajjeefte silaaltuudha tanaafuu sheekan tuutee keenya yoo gadin dhaabbanne si gad dhaabna tunu dhaamsa kiyya dubbadhu mama bayaan ammas wanni takka tanin isinii mu dhageeffadha warri gartee yeroo nuti wal morminu nuti wal dhabbii jidduu teenya laa ilaaha illallah irratti osoon ta'in warra gartee anaan kaafira naan jedhu jira
haja anisan wanni ni nan waan kana dura dhaabbadhuu fi waan fofokkottuu udaan amantii dibantan irraa haquudhaaf ammoo islaama obboleeyyan kiyya hundaan maama bayaanin kaafiran jedhu akka sheekaa roobee anaan kaafira jedhutti ani isaan kaafiran jedhu jamaal kanaan kaafiran jedhu tanneen hundi jechuu darasaa anaan kaafira jettuu beek yaada biraa irratti walii galla naaf inni kun yaada biraa irratti walii galla garuu warra na duuba deemee kaafira jedhu maama bayaanis yaada biraa irratti walii galla waan akkas akkasiiti malee an islaamummaati yajibbeetii miti kaniin akkas godhaa jiru warri garii kaas jala deemtanii koottaa kara waaqaa jettan an waaqa dhugaatiin gabbaru jira jara kee ifin dararina hamzaatu maama bayaan dubbadhu Ogta ka wain dubbada ustaani osoo galle wain dubbachuu fare. jecha lamaanii si kanna koy murtii naafsi usmee profeesar usmee tanaafuu wanni takka tan aaraa murteeffamtu hin jirtu naquba qabaadha waan takkan isiniif wanni aaraa murteeffamtu hin jirtu murtii waan godhaa ture maaliif akka godhaa ture haasawa Alex Taayirraa ni beektan namni gaadila kana nama dhagahama dhugaa tanaaf inshallah ta murtiidha ni haasoyna amma yaadu magartee waan islaamummarraa kanatti nama dhiibuutii fi kanarraa haa dubbannume Wanta kan reedoo fade Sheekha Baale en Sheekha Roobee qofa jechuun jirta. Guruppii ijaaramtee maallaqa biyya alaarraa guurtee amma miseejanaa dhufe. Maallaqa biyya alaarraa guurtee murtii akka inni gartee silaamana hidhaasanii miti murtiin biraatti murteeffamtee affanamee gartee seenu warra godhee jira garuu wanta ka waan namaa godhan illee dubbatan harabbii guddaan guyyaa qaamana shaayida nama abdii teenya eenyuun mataan alaafaaf sooshaal miidiyaa kana gubbatti nutitti dhufee keeysaan mana hulaa akkanaattiin galee kiraan isaa maali dipoozitaa fi kiraan 150 walla kaazinova jira ana kaazinova kadiraba hanqas takka nama gartee nuti gargaarreen as deebi'ee nama keenya akkana godha jechuudha. Waggaa nuti obboleeyyan jennee akka guutuu jeneraalii nama fudhannee waan qabnu kisha keenya keessaa baafnee osoo eessarraa deemaa eessa deemaan beekne gargaarree namni kun nama keenyaa nu gaafate jennee waa goonuu fi waan godhanillee dubbachuun gaarii miti. Nama keenyatti as deebi'ee nama keenya kana godhaa jechuudha. Hoggaa miidhaadhaa nama keenya irratti as garagalanii guruppii uummatanii maallaqa gizee ta'an $50 waliif hin quudhine bishaan waliin obaasne. Nama tokko nama gartee ol guddachuu jiru akkamitti ol ka'ee deemaaf gad qabanii kuffisanii gartee nama kana daameej godhuuf maallaqa oli buusan. Walaa I feel sorry. Murtii kiyya waan Alex jee kana takka irraa hin beeknu. Obboleessa kiyya dhiifama guddaa nu godhi dhiifamaan kanumaan jaa. Sheekh Hamza namni waan fedhe waan naan jee haa jiru kana jeetiin gabbu aane. Jay wallahi jay. Arra nama tokko ganda biraarraa fuunee Harargeetti yoo hine akkana kanumaan isinit jaa. That's it. Waan fedhan na hajaan waan fedhan jaa. Weaknessii ani ganda biraa miti dadhabina nutu qabaa. Nuti dadhabaadha namaaf reefu jette alaaf ni ifnaa af keessa rakkoodha. Is it really bakka biraarraa fuudhee ganda biraarraa fuudhee cirootti yoo hidhan har'a dubbiin akkana akkasumatti ilaala gandummaa haasa'uufi miti. Sometimes we need to wake up. If ka'uun irribarraa barbaachisaadha. Ganda tuquu miti abaluu tuquu miti daangaan hoggaa dhuqame haqni hoggaa dame hoggayyuu haqa irratti haa dhaabbannu wanni joof kanaaf ani eenyu maalin jira eessan jira haa hubannu. Ammas deebi'ee sitti nima Sheekh Hamza asi deebi'ee murtii guutuu ka arrabsu maal kaju ganduma keenya ijoolluma teenya walitti hin kijibnu kaasi kuffisuu barbaadu anuma akkuma reefu jette si wajji dibeeti godhanii deebi'anii Hamzaan kaafira kajaan ijoolluma teenya walitti hin kijibnu si wajji waggaa ta'an akkasi garagalanii ka namiidhuu ka barbaadu ganduma kiyya ganda biraatii miti. So sanirraa haa guddannu rakkoon qabnu nuti rakkoo qabaa nutiitu rakkoo qabaa arra stoorii kana flippi garagalchaati stoorii kana bakka biraa godha
Duulli akkanaa kun ni duulamaayii jechuudha. So gandummaa ganda biraatti hoggaate halaali. Ganda keenyatti haraami. Bakka biraa hoggaa dhabnu ati farra Oromooti. Hoggaa immoo ka jettu ati qabsaawaadha. So rakkoon nuhi dhukkuba qabna. Baha Oromiyaa rakkoo qabna, dhukkuba qabna, dhiqamuu qabna. Dhiifama naa godhaa namni akka fedhe cicciree haa fidu garabaa namni na bulchuun jiru ani rabbii qofan sodaadha. Haqa immoo nin dubbadha. Cicciraa fidaa. Oromoodhaaf jennee ka'eeyyuu nuyi. Garagalle immoo hoolnyaan nuyi. So we need to stop. Kanumaan isin hin jaa dhiifama wajjin. Galatooma. Hamza dubbadhu. Dubbadhu. Waan Okay. natti dubbadhu. Gabaabseetuma waan hin dubbadhu obboleeyyan. Ani waan birallee hin dubbadhu dhimma beerallee hin dubbadhu. Obboleeyyan isaa ijoolleen teenya ijoolleen shahaada teenya walitti qabnu. Amma fakkeenyaaf naaf Hamzaa yoo walitti fudhanne anaaree amma Hamza asitti waa jedhee nu waraabaa garuu immoo jibbaa hangasan hin fedhu jechuu barbaadeeti. Jibbeensa akkasiisan if keessaan qabu jechuu barbaade. Namni hedduu yeroo hedduu na argaa jirtan. Nama hin jaalanne tokko irra deddeebi'anii wajjin naasawan. Yeroo hedduu waliin illee taanee asumarratti illee walillee ni arrabsan naaf Hamzaan tokko kana. Lammaffaa immoo gama biraatiin wanni isin dhaamu keessaa yoo yaadattan irra hedduun ijoolluma teenya ta'e islaamummaa qabuutiitiitu wallaahi islaamummaarraa nama baasaa jira. Arrabaan namarratti duuluun haa ta'u. Ni yaadattan gaafa bara dheengaddaa wanni amma akka murtii irratti ga'e kun gama arrabaa ta'e anna irratti illee akka keessaa hararge. Harargeen nama ofiidhaa jabeeffatu nama ofiidhaa osoo waan fedhellee ta'e abadan irratti sin dultu inni sin xiqqeessitu. Sanbira kutee namni boo akkamitti nurraa haa deemu baga alhamdulillah namni akkamitti ija. Sahaabaan bardur lubbuu ofii kana dhiisi qabeenya ofii kana baasaniit nama gara islaamummaa irraa akka hin baane kanuma islaamummaa keessa dhufe kanaa wajjabeessaa turan hin beeytan. Tokko kana gama biraatiin obboleessa keenya kana rakkoo isaa as jittee dhageenye jirra. Haa ta'u immoo kanumaanu warra amma ni rakkate minaamini jedhee ajanda uume jedhee namaan kanaan boo namni waan fedhu lubbuu ofiitu hin jibba. Amantaa dhiisi namni hoggaanii fi waan meeqa waan gargaraatiin miidhame lubbuu ofiitu sadarkaa jibbuu dhagaa jechuu barbaadeet. Garuu immoo pliis arraba dhaabbadha. Osoo inni masqalaa hin kaayyatin dura suuraa isaa fuutanii gaafa kana suuraa xiyya fuutanii masqala akkanatti nu dhaabdan. Wallaahi kana irraa gaafatamu teessan tan. Wallaahi fuula rabbii duratti illee. Maal taatan boo islaamni hangana viidiyoo namarratti hojjete akka namni daran islaamummaa tana gallakkisee boo daran namarratti hojjeta. Maali akka kun? Maal taatan? Islaamummaadhaatii tokkana nama ajajamoo akkami? Rabbiin sodaadha. Gama biraatiin immoo Sheekhaa Roorobee sagayoo inni kana na dhagaa jiraatu taate arrabooda namni ganaa isaan Sheekhaa Roobeeti kan jedhan taatan sammuun teessan isiin fayyaan qabdu. Dhaggeeffadha. Namni nama sheekaa ta'e yoo murtii guutuu fi rakkoo nama biraa jiraatte Rabbiin aayaa qurquraanaa Sheekhaa Roobeetis hin beeka. Obboleeyyan keessa walitti araarsaa jamalee jidduu shara irratti uumaadhaa asumaan jidduun aarii irraa baa hin jiru. Kana quba qabaadha. Kan lammaffaadha wal'iisuuf illee hin teenyu ana akka mataa kiyyatti gama Sheekhaa Roobeetiin jechuudha. Amma dubbii gabaabsinee obboleessa keenya amma daftanii dafa shaadaa qabsiisuu illee dhiisa. Suuta miira keessaa baafannee rakkoo jirtu obboleessa keenya kan akka harargeetti obboleessa keenya ilma keenya cinaa dhaabbannee obboleessa keenya jabeeffatu qabna. Isin jechuu barbaade hanga Hamza. Barakallahu fiikum. Mee dubbadha Jamaal Aliyyi. Aye, carraan kiyyaame. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi. Rabbiin haqan waa dubbachiisuu akkamii jirtan hundi keessanuu baga jiraattanii. Jalqaba irratti
Alexi dhugatti guddaa galatoomu waa hedduu haasawee waan namoonni kun hedduu dur quban qabne hedduu haasawee jira. San hunda keessaa ammoo akka nama naafiin yaada wal faallaa jirutti amsaa kana dhugatti waan takka takka osman akka maayikii qabadhee taa'utuun waan takka takka irratti ni dinqisiifadha. Haasatan waan gama arrabaa kanatti hedduu namni hanga Hamzaa Shajjaabir kana arrabsamaatis ture arrabsamaatis jiru waan amma dura gaafa basalaa takkarraa kaasnee hanga arraan guyyaa arraan tanaa kanatti waan kana hundaa ammoo injifatee keessuma deemu jira jechuun naaf inni wal faallaa jirra akkuma hundi keessanuu beeytanii bakka hedduu wal faallaa deemna waan gama arrabaa kanatti ammoo dhugatti hedduun dinqisiifadha. Jara keenya maalin jechuu barbaade murtii guutoo waan dhimma islaamummaatti wanni amantiidhaa mirga abbaati faman shaa falyu'min waman shaa falyakfur ayinni tahdiidallee haa ta'u namni gartee fedhe haa amanu ha fedhe ammoo haa kafaru amantiin ta abbaati amantiin waan irra nama dirqisiisanii miti garuu ammoo wanni bakka tanarratti xiyyeeffannaa gajjabeessu